Nagaa fayyaanni faraarri waaqayyo gooftaa hunda keessaniif haa ta'u. Daamaraanaataa Yesuus kan gamaa onlaayinii irra jirtu keessatti kan argamtan ijoolleen waaqayyoo tajaajiltoonnii fi gaggeessitoonni akkasuma sabni gooftichaa akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyo gooftaan inni nagaa hunda keenyaa baay'isee bara baraan ulfaatu an obboleessi keessan eebbaa birraa jireenyi koo manni koo tajaajilli koo afurii koo foon koo nagaadhaa. Waaqayyo inni nagaa keenya nuuf guddisee bara baraan haa ulfaatu. Isinis akka nagaa taatan akka inni nagaadhaan isin jiraachisee isin dabarsee jiru abdii amantiin qabaa. Waaqayyo kana gochuu isaatti immoo bara baraan haa ulfaatu. Egaa waaqayyo keenya isa nu gargaareen isa nu baateen eegamnee bara rakkisaadhaaf jibbisiisaa ulfaataa bara dhumaa jedhamuu fi bara gadheerraa gara isa caalaa gadheetti adeemaa jiru keessatti jiraannee. Fuula Waaqayyoo duratu jiru har'a geenyerraa inni nu gargaare inni nu tumse ijoollee isaa nu taasise mo'ichas nu kenne bara baraan haa kabajamu. Waaqayyo gooftaan nu gargaaree ayyaana isaa isa dhuma hin qabnerraa ayyaana isaa nuuf dhangalaasee waldaa kana keessatti yookiis tokkummaa gama onlaayinii irra jirtu kana keessatti barumsa adda addaatiin nu tajaajilaa nu ijaaraa nu gaggeessaa dhufee jira. Ana waliin mata duree maal ofirratti moosifta jedhu kutaa adda addaatti qoonnee walii wajjiniin ilaalaa turreerra. Mata dureen kun mata duree gabaabaadha garuu kutaa darban 6 ilaalleerra. Har'a immoo kutaa 7ffaa kutaa isa xumuraa walii wajjin ilaalla. Yoo Waaqayyo gooftaan jedhee akka Waaqayyo haalota nu mijeesseef balbala nu banetti kutaa barumsa mata duree biraatiin walitti deebina jechuudha. Isa kana har'a asitti walitti qabna. Innuma jechuun miti dubbii Waaqayyoo mata duree nu itti qoonnee gabaabsinee akkaataa nutti dhiyeessinetu dhume jechuudha. Kanaaf gooftaatti gammannaa kutaadhumaa kana keessatti immoo hafuurri Waaqayyoo maal nu barsiisaa maal nu hidhachiisaa akkamitti akka deemnu nutti agarsiisa laata. Keessa keenya haa qopheessinu gooftaa waliin kadhannee gara barumsa isaa kutaa guyyaa irratti walii wajjin dabarra. Jaalallee dhugaa michuu lafa onaa yaasa jaalalli keenya jijjiiramnee saamalli keenya geeddaramnee hundumaan walitti bara baraan guutuu inni taate Waaqayyoon keenya bara hamma bara baraatti galata siin jennaa. Maqaan kee maqaan qulqulluu mootii Israa'el bara baraan haa kabajamu. Teessoo kee teessoo gaarii sanarratti, teessoo kee teessoo jaalalaa sanarratti, teessoo kee teessoo kabajamaa sanarratti maqaan kee maqaa Waaqayyoo keenyaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Diina keenyaa diiyaabiloosiin qaanessiteettaa. Hojiin hojjetu hundumaa harkaa rukutteettaa. Namoota jiraatanii darbanii ce'anii hojii kee hojjetan nu taasifatteettaa. Kanaaf nummoo yoo sanaan gituu baatellee siif galata qabannee dhufneerraa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni galata irratti ulfinni irratti kabajamuu irratti gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin maqaa keetiif haa ta'u. Yaa Waaqayyo oolmaan kee baay'eedha. Isa nu lakkoofnee tilmaamnee maqaa dhoofnee bira geenyu miti.
jechootaaf lakkoofsaaf sammuu keenya gararraadha. Kanaaf galata siin jenna malee maal jenna ree? Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan ololluuf jedhe. Diinni keenya inni akka leenca beela'ee naannee aadu karaadhaa nu deebisuudhaaf nu balleessuudhaaf karoora ni baasu. Hundumtuu maqaa kee maqaa Yesuusiin harkaa kufeera. Nuni maqaa kee isa dinqisiisaadhaan ceenee dabarreerraa. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan isatti baqatee in oola jedhamee akka dubbii kee keessatti barreeffamee jiru. Dhugumaan yaa Waaqayyo maqaa kee isa gimbii jabaa ta'e, maqaa kee isa dinqisiisaa ta'e keessa dhokannee waan hamaa darbineerra oolchaa keenyaa ulfaadhu galatoome galanni siif haa ta'u. Akka dhuunfaa keenyaatti gochaa nuuf godhameef, akka maatiitti, akka waldaatti, akka biyyaatti, akka tokkummaatti oolmaa kee isa nuuf oolameef, isa nuyi beeknu ija keenyaan argineef, isa nuyi ija keenyaanis hin argine yaada keenyaanis biran geenye, icciitii ofii keetiin duwwaadhaan isa nu raawwatte oolmaa kee hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin galanni siif haa ta'u ololluuf jedhe. Yaa Waaqa hundumaa gararraatti guddaa taatee Waaqa kabajamaaf dinqisiisaa ololluuf jedhi. Dhummoo fuula kee dura kan dhaabbannu hojjetoota kee kan taane warri ati nu waamte warri ati nu filatte guutuu miti. Dadhabbii mataa keenyaa hirrina mataa keenyaa qabna. Dagannaa mataa keenyaa wallaalummaa ofii keenyaa qabna. Waa tokko garuu beekna. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti akka nama qulqulleessu. Dhiigni sun dhiiga horiiwwan dhangala'aniitiin akka hin madaalamne. Dhiiga iddoo tokko ga'ee qulleessee isa kan dadhabu akka hin taane. Dhiiga qulqulluu dhiiga hoolaa faasikaa keenya akka ta'e beeka. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo isa ilaalii cubbuu hunda keenyaa nuu dhiisi. Ani akka dhuunfaatti cubbuun qabu, obboloonni koo dhuunfaatti akka kan isaan qaban, akka tokkummaatti akka gareetti kan nu qabnu, akka maatiitti akka biyyaatti cubbuun nurra jiru. Dhiiga Yesuus Kiristoos sagati jabeessaan nurraa dhiqii nu qulleeffadhu. Dhuunfaa kee nu taasifadhu yaa Gooftaa. Ati gaariidha. Karoorri nuuf karoorsitu yeroo hundumaa gaariidha. Bara hundumaa ololluuf jedhi yaa Waaqayyo. Waan nu qulleeffatteef ulfaadhu. Amma immoo ayyaana kee nuuf dhangalaasi. Humna kee nuuf kenni. Qalbii keenya yaada keenya hafuura kee qulqulluudhaan haaressi. Keessa keenya inni jiru hafuurri kee olaantummaa haa fudhatu. Eenyummaa keenya isa dadhabaa, eenyummaa keenya isa gadi gootamaa hafuurri kee qulqulluun dhuunfatee mo'ee olaantummaa isaa jireenya keenya keessatti haa agarsiisu. Sagaleen kee sagalee Waaqayyo dhowwaa tokko malee lubbuu keenya hafuura keenya foon keenya bocuu jalqabu siif dirree wal qixxaataadhaaf iddoo ati irratti hojjetattu siif ta'u akka dandeenyuuf nu gargaari. Waaqa banamaa nuu kenni. Guyyaa dinqisiisaa nuuf taasisi. Isa kana kan hin jaallanne karoora mataa isaatiitiin kan socho'u jawwichi hafuurri abbaa ormaa ergaan bineensichaa hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan rukutame haa ta'u. Sagalicha keessatti caafamee jira. Waaqayyo lolaadha. Maqaan isaas Waaqayyoodha jedhame. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Maqaa leenca Yihuudaatiin. Diiyaabiloos inni lola nurratti banu kan lolame, kan rukutame, daaraa kan ta'e xaap kan jedhe haa ta'u. Kana waan gooteef ulfaadhu. Ayyaanni kee safara malee ammallee nurratti dhangala'u nuyi kan keeti hamaan tokko nurratti hojjechuudhaaf nutti dhiyaachuu illee hin danda'in. Gaarummaan kee garuu nu amarsu. Maqaa Yesuus ilma Waaqayyootiin. Ameen. Egaa matureewwan darban keessatti maal ofirratti moosiif ta'a kan jedhu gaaffii kan ta'e garuu immoo waan baay'ee of jalatti deebii kan qabu ilaalaa turreerra. Keessumaa mootummoonni gurguddoon yeroo hundumaa halkaniis guyyaa bonas gannas birraas arfaasaas yerootti yeroo malee waliin mormaa jiraatan mootummaan ifaaf mootummaan dukkanaa, mootummaan Waaqayyoof mootummaan seexanaa akka jiran gaarii goonee ilaalaa turreerra.
mootummaan waaqayyoo maal akka ta'e yoo mootummaa waaqayyoo ofirratti moo'isanii isa jalatti jiraatan qabamanii gaarummaawwan argatanis barannee turreerra. Garanatti immoo deebinee mootummaan dukkanaa sun maal akka ta'e sadan diina kiristiyaanotaa warra ta'an foon namaa biyya lafaaf seexan akka ta'e olaantummaan kun kan inni hoogganamu seexanaan akka ta'e deeggartoota isaaniittis dabarree maal akka isaan ta'an ilaalaa turreerra. Arras kutaa xumuraa keessatti kan nu ilaallu warra hafan deeggartoonni mootummaa dukkanaa maal fa'i? Isaan kamiidha kanneen yaada mootummaa waaqayyoo jala jiraachuu jalaati kan nama gufachiisan, yaada waaqayyoo wajjin kan walitti nama buusan maal akka isaan ta'an qabxii 8ffaarraa kaanee walii wajjiniin ilaallachuudha. Qabxii 7ffaadhaaf qabxii 8ffaa ilaallee asumaan barumsa keenyas walitti qabna yookiis xumurra jechuudha. Egaa deeggartoonni mootummaa dukkanaa inni qabxii 6 ilaallee jirra. Qabxii 7ffaanii suusiidha yookiis araada kan jennu jechuudha. Suusiin ofii isaatii waaqadha yookiis waaqa tolfamaadha. Waaqni tolfamaan kun kan inni jalatti ramadamu egaa mootummaa dukkanaati. Suusiin yookiis araadni wanta nama tokko wanta ni gochuu hin feene wanta isheen yookiis inni raawwachuu hin barbaanne akka raawwatuuf fedha isaan ala yookiis fedha isheen alaa dhuunfatee ofirratti yookiis of jalatti qabee gara barbaadetti kan nama naanneessu jechuudha. Kanaaf namoonni suusii ta'e tokkoon qabamanii mootummaa dukkanaaf deeggartoota isaa jala jiru jechuudha. Waan suusii isaanitti ta'e sana keessumaayyuu waan ulfina waaqayyootti bu'u suusiiwwan ulfina waaqayyoo tuqan yonnaa ta'e garboota mootummaa dukkanaaf deeggartoota isaa ta'anii jiru jechuudha. Mee sagalee waaqayyoo keessaati isa kanarratti suusiiwwan hedduutu jira. Namni suusii garaagaraa qaba. Namni suusii yookiis araada dhugaatii nama macheessu yookiis alkoolii hin qabaata. Namni suusii wantoota sigaaraa, shiishaa jedhaman fayyaa namaallee miidhan qabaachuu hin danda'a. Namni suusii viidiyoo fiilmii xuraa'aa kanneen ulfina waaqayyoof hin taane ilaaluu hin qabaata. Namni suusii yookiis araada dawaa yookiis qorichaa fayyadamuudha drug users warra dhaman jechuudha qabaachuu ni danda'a. Namni suusii hamma mana waaqayyoo dhaqanii waaqeffachuu isaan dadhabsiisutti ispoortiiwwan adda addaa ilaaluu yoo sana ilaaluu dadhaban yoo sun carraa sanaa dhaban kan itti jeeqaman kan kadhannaa dhaban kan maatii ofii jeeqanfaa jechuudha. Malee ispoortii ilaaluun ofii isaatiin cubbuudha jechuu miti. Kanaaf suusii akkasii namni hin qabaata. Kan biraan namoonni suusii siyaasa keessatti amma siyaasa isaan irratti moo'ee sammuu isaanii dhuunfatee nama kan biraa jibbanii yeroo hundumaa waa'ee du'aa, waa'ee kufaatii, waa'ee jibbaa kan itti lallaban jijjiiramaaf guddina biyya tokkootiif yaadanii siyaasa kan deeggaran kan hojjetan utuu hin taane sababii jibba duwwaadhaaf kan hojjetan yeroo ta'u suusii isaaniitti ta'a jechuudha. Aadaa adda addaa leellisuudhaan aadaa qaban tokko fakkeenyaaf waan gara sirbaa wajjin wal fakkaatu leellisuudhaan yoo sana gochuu dadhaban akka waan jiraachuu hin dandeenyetti yeroo araada isaa keessa galan ni jiraata. Inni kan biraan akkaataa itti fayyadama sooshaal miidiyaati. Yonnaa feesbuukii hin fayyadaman ta'e, yonnaa tiwiitarii hin fayyadaman ta'e, telegiraamii ta'anii goroggoran yoo ta'e, waatsaappii ta'anii goroggoran yoo ta'e akka nama jiraachuu hin dandeenye tokkotti fayyaan isaanii kan itti jeeqamu jechuudha.
Inni kan biraan fakkeenyaaf waanumti gaariin bunni faan nama macheessu garuu yoonnaa buna dhugatee tajaajiluu kan itti dadhaban, kadhachuu kan itti dadhaban, soomaaf kadhannaa kan hin dandeenye sababii bunaatiif jedhanii jiraachuu danda'u. Kun mataan isaa fayyaa miti, waaqa namatti ta'e jechuudha. Namni buna dhabee amuummachuu danda'a, mataa isaa cabsuu danda'a, homaa miti sana bira darbuun hin danda'ama. Garuu dhaqee hamma to'achuu dadhabanitti hamma sammuu namaa gararraa ta'utti yoo deeme waaqa ta'eera jechuudha wanti sun. Kanaaf suusiin deeggartoota araadii yookiin suusiin deeggartoota mootummaa dukkanaati jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessatti keessaa tokko waa'ee dhugaatii yoon dubbise ergaa Phaawulos gara Tiitoositti erge boqonnaa 2:3 yoon dubbise akkasidha. Akkasuma immoo dubartoonni dullooman amala warra akka qulqullootaatti fudhatamanii haa agarsiisan. Wanta gaarii ta'e haa barsiisan malee maqaa namaa balleessuun dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaanirra hin jiruudha. Keessumaa lakkoofsi inni dhumaa waa'ee dubartoota dulloomanii waldaa keessa akkamitti akka isaan jiraachuu qaban irratti Phaawulos gorsa ni laatu. Tajaajilaa yookiis soortuu nama Tiitos jedhamuuf xalaa barreesse yookiis ergaa barreesse keessatti akkas jedha, dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaanirra hin jiruudha. Ilaalaa egaa dhugaatiin hin dhugamaa, harka namaatiin fuudhamee dhugamaa, ofitti qabanii dhuguu qodaa xiqqoo keessa jira. Garuu dandeettii maalii qabdi jechuudha? Dandeettii garba nama godhachuu qabdi jechuudha. Namoonni kan isaan kaleessa fayyaa nagaa uffatanii miidhaganii soddaa wajjinitu ta'anii hawaasa gidduutti waltajjii keessatti kabajamaniitu ta'anii obbo Abaluu fa'utu jedhamanii ollaa biratti kabajamanii gaashii Abaluu fa'utu jedhamanii iddoo du'aatti iddoo cidhaatti gaabii gaarii uffannaa gaarii uffatanii calaqqisaa bareedaa utuu deemanii gaafa uffatan garuu dhoqqee keessatti galagalaa deeman. Arrabni isaanii walxatee achi darbatamaa ilaa machooftu sana jedhamaa yeroo deeman. Gaafa mana ga'anii dhoqqeen isaan irratti dhanna isaanii balleesse, jireenya isaanii xureesse, nama gadi isaan godhe gaafa dhugaatii sana keessaati dammaqanii jireenya isaaniitti gaabbanii akkasan godhe ijoollee koo sinan qaanesse ijoollee koo maalan godha bakka kana booddee akkasin godhu jedhanii kakatanii baqqaan kana booddee dhiiseera jedhanii yeroo murtaa'e booddee garuu mana dhugaatii keessa taa'aniitu dhugaatii isaanii dhuganii of argu. Namni isaan arga ammas itti kaa'anii utuma irraa jalaan daddabalatanii ammas sammuu isaanii gararraa ta'e kufaatii kaleessaa keessa deebi'u. Warroonni sigaaraa xuuxan, warroonni jimaa qamaan, warroonni araada adda addaa hojjetan hundumtuu akkaataa isaan ittiin suusii kana keessa lixanis keessaa ba'uuf dadhabanis sababii maaliitiif dandeettii garba nama godhachuu qaba jechuudha araadni. Dandeettii nama to'achuu qaba jechuudha araadni. Kanaaf maal gochuu qabna? Yoo mootummaa Waaqayyoo jala jiraachuu barbaannate, yoo hooggansa Waaqayyoo jala jiraachuu barbaannate, yoo Waaqayyoon ofirratti mo'isuu barbaannate Waaqayyoolii warra kana ganuu qabna. Waaqayyoolii warra deeggartoota mootummaa dukkanaa jedhaman kana ofirraa lafaan dha'uu qabna. Garboota ta'uuf hin qabnu jechuudha. Wantoota suusiiwwan gosa garaagaraa ani sila dubbadhe kana hunduma isaa yaadattanii wanti jireenya keessan irratti gooftaa ta'ee jiru isaan kana keessa yoo jiraate kutaawwan kanaan dura ilaalaa turre waan akka jaalala horiifaa, waan akka namaafaa wantoota adda addaa kana kaasaa turreerra. Isaan kun hundumtuu Waaqayyo tolfamoodha. Gadhiisitti jiraachuun ofii isaatiin waaqa tolfamaadha jennee ilaalaa turreerra. Qoraattiin yookiis immoo bulchiinsi jallinaa ofii isaatiin iyyuu maalidha jenneerra? Waaqa tolfamaadha jenneerra yookiin immoo waaqa deeggartuu mootummaa dukkanaatiin. Isaan kana hundumaa ganuudhaan hin ta'u jechuudhaan mootummaa Waaqayyoo jala jiraachuu qabna. Kanaachi Waaqayyo nurrattis mo'aa waan biraanis akka nurratti mo'uuf hin ayyamu. Filadhaa jedhe gooftaa Yesuus waa'ee horii irratti ilaalle. Garbichi tokko gooftolii lamaaf abboomamuu isaaniif buluu hin danda'u. Isa tokkoof abboomee isa tokko diduu qaba. Isa tokkoof ajajamee isa kaaniin mormuu qaba malee lamaanuuf iyyuu gooftaa ta'ee gooftaa ofirratti godhatee lamaan jala deemuu hin danda'u. Gooftotii lamaaf. Sababiin isaa gooftoliin sun waliin mormu waan ta'eef gooftolii sana keessaa inni tokko kan ofii isaa godhachuu barbaada waan ta'eef tole jedhanii har'a ati bulchi ani immoo boran bulchaa jedhanii
garboota isaanii qooddatanii wajjin jiraachuu hin danda'an gooftoliin lama. Akkasuma isinis waaqayyoof horiidhaaf jiraachuu hin dandeessanii yookiin waaqayyoof bulaa yookiin immoo horiidhaaf bulaa jedhee kan waaqayyoo ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos ibsee dubbate kanaaf ture jechuudha. Waa'een araadaa hammanaa yoo ilaalle yaada gaarii irraa hubatu jedhee yaada. Inni 8ffaan yaada yookiis fedha fooniidha. Fedhi foonii fi yaadni fooniis ofii isaatiis maalidha? Jalqaba gaafa ilaalle waa'ee deeggartoota mootummaa dukkanaa 3 jennee achi keessaa foon seexana biyya lafaa jenne jalqabne sana keessaa foonni fedhi isaa ofii isaatiin maal qaba? Amala jireenya namaa to'achuu, jireenya namaa bituu, jireenya namaa yaada waaqayyoo keessaatii baasuudhaa qaba. Kajeellaan foonii, yaadni foonii jechuudha. Waa'ee isa kanaa sagalee waaqayyoo Yihuudaa lakkoofsa 19 irratti dubbata. Yaadni isaa akka caalmaattiifuu fi lakkoofsa 18 wajjiniin yoonnaan walitti qabee dubbisee akkas jedha. Isaan yeroo gara dhumaatti ga'iiftoonni warri waaqayyo malee akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru. Warri dhufan kun gargar ba'uu hin fidu. Yaada foonii jalas of hin galchu. Afuricha of keessaa hin qabaniidha. Maal kan jedhutu jira? Yaada foonii jalas of hin galchu jecha jedhutu jira. Yaadni foonii dandeettii of jalatti nama to'achuudha akka inni qabu. Dandeettii nama kontirool gochuu, nama hoogganuu, nama bulchuu, nama gara barbaadetti fuudhee deemuu akka inni qabu dubbata. Namoonni kana godhan warra kam? Yeroo gara dhumaa keessatti ga'iftoota warra kaan sanadha. Waaqayyo malee warra akka kajeellaa mataa isaaniitti jiraatan hin dhufu jedhanii namoonni kan biroon kanaan dura isinitti dubbataniiru. Raajonni darban, abboonni darban isin gorsaniiru. Yeroon gara dhumaatti waan akkasii ka'uuf akka jiran isaan akkasii kun maal godhu gaa'edha? Yaada foonii jala of galchuu jedheetu dubbata. Kanaaf fedhi foonii yookiis yaadni foonii ofii isaatiin abbama barbaade fuudhee to'annoo isaa jala nama galchuudhaaf humna hin qabu. Inni nama irratti mo'uun barbaada. Gooftolii kan jedhaman hundumtuu, hooggantoota kan jedhaman hundumtuu fedhii namoota bulchuu qabu. Fedhii namoota to'achuudhaa qabu. Garuu hundumaa fuudhanii humnaan of jala galchuudhaaf dandeettii sanaa hin qabaatan. Kan isaan qaban garumaan fedhii isaanii sana agarsiisu. Abbaan immoo dhaqee jala of galche. Keessumaa sirni bulchiinsi kun addunyaa hafuuraa keessatti baay'ee ifaadha. Waan an jedhu sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirni bulchiinsaa fedhiidhaan naqanii tokko filatanii of irratti moosisan biyya lafaa kanarratti baay'inaan ifaa miti. Namuma biyya sana hoogganutu seera biyya sanaatiin isa ta'uu yookiin immoo abbaa irree ta'ee humna mataa isaatiin nama biyya isaa keessa jiraatu hundumaa bulchata. Of irratti moosisaa jechuudha. Hunduma isaanii namichi keessa jiraatu hundumaa qabee of jala gashataa jechuudha. Garuu mootummaa waaqayyoof mootummaa seexanaa keessatti akkas miti. Addunyaa hafuuraa keessatti waaqayyoos humnaan fuudhee nama qabee of jala hin galchu. Waaqayyoos fedhii nama sanaa eega. Seexannis akkuma kana fedhii nama bulchuudhaa qaba. Fedhii nama hoogganuu qaba. Garuu humna isaatiin, dandeettii isaatiin ammuma qabee na jala galee nama kamiin iyyuu of jala galchuudhaaf dandeettii hin qabu. Hin barbaadus kana. Gochuus hin danda'u. Waaqayyo sin eeyyamneef utuu argate hin godha. Inni addunyaa kana guutummaa of jala hin galche. Garuu waaqayyo kana hin gooneef nama fedhii walabaa yookiis firii wiilii wajjin waan uumee fi namni ofii isaatii murteeffata. Waaqayyo jala jiraachuufis seexana jala jiraachuudhaafis jechuudha. Kanaaf egaa yaadni fooniis akkuma kanadha. Yaadni foonii namni akka cubbuu hojjetu, namni akka xuraa'ummaa hojjetu, akka namni waaqayyo irraa fagaatudha. Fedhiinsaa, gaaffiinsaa. Garuu hundumaa kana fuudhee dhaqee ofii isaatiin gara barbaadetti nama hin galchu. Nama ofiisaa jala isa jala nama galuu barbaada. Nama isa jala buluu barbaada. Kanaaf namoonni ga'eeftoonni maal godha? Sagalee waaqayyoo kuni yaada foonii jala of galchuu jedheetu dubbata. Egaa ijoollee waaqayyoo nuuni mootummaa waaqayyoo jala
gallee isaaf buluu barbaannu yoo ta'e yaada foonii jala of galchuurraa of eeggachuu qabna jechuudha. Kana kan godha warra gaiftoota malee namoota waaqayyoo miti jechuudha. Yaadni foonii namarratti akka mo'uuf waaqayyoo hin barbaadu jechuudha. Sababii egaa nuni waaqayyoo fi wantoota waaqayyoodhaa wajjin walii hin galle keessaa tokko filannee ofirratti moosifnuuf wanta nu ofii keenya irratti gooftaa goonetu nu hooggana. Namni waanuma ofirratti moosise jala bula waan ta'eef wanta nuyi ati na hooggani na bulchi jennetu nu bulcha waan ta'eef tokko isaa filachuun nurra jira jechuudha. Kutaa darbe keessatti waa'ee qoraattii yeroo ilaalle qoraattiin akkas jedhee ture. Boqonnaa 9 abboota firdii lakkoofsa 14-15 irratti yommus mukeetiin hundinuu laaftoodhaan kottuu ati nu irratti moo'ii jedhan laaftoonis ogumaan dibdanii of irratti na moosiftu yoo taataniifi kottaatii gaaddisa koo jalatti kooluu galaa. Akkana yoo ta'uudhaa baate garuu ibiddi qoraattii koo keessaa ba'ee gaattiraa Libaanoon xapha haa godhu jedhee jedhaan. Namni liidarshiippii koo jala jiraachuu barbaada yoo ta'e nurratti moo'ii jettan miti eeyyee. Edda nurratti moo'ii jettanii garuu kottaa gaaddisa koo jala taa'a. Waraanamuu qabdu jechuudha. Isin waraanaan isin hoogganaa jiraadha jechuu isaati. Yoo moo hin ta'u jettan edda nurratti moo'ii jettanii booddee dhufnee gaaddisa kee jala hin teenye yoo jettan immoo qoraattii koo keessaa ibiddi ba'ee gaattiraa mukeetii gaggaarii Libaanoon keessa jiran xapha haa godhu jedheetutti dubbata. Kanaaf seexanni akka kanadha firoota koo. Bulchiinsi seexanaa akka kanadha. Narratti sirratti immoo barbaada. Fedhiin qaba si hoogganuun barbaada jedhee fedhii isaa dhiyeeffata. Tolee ati narratti moo'ii jedhee namni dhaqee bulchiinsa seexanaa jala yoo gale nagaa wanti jedhamu hin jiru. Gammachuu dhugaa wanti jedhamu hin jiru. Aara galfii dhugaa wanti jedhamu hin jiru. Gammachuun isa biraa argamu baay'ee daqiiqaaf sekendiidhaan kan murtooftedha. Namni jechuudhaaf daqiiqaa muraasa gammachuu qaba. Isa booddee garuu balaa inni qabu qoramsa inni qabu daarii hin qabu. Namni dhugaatiidhaaf gammachuu yeroo qoonqoo isaa keessaan gadi dabartu isayyuu hamma dhugaatiin doozii murtaa'e irra ga'u hamma murtaa'e irra hamma ga'utti itti tola. Isa booddee yeroo machaa'u kaasee fayyaa isaa siistemii qaama isaa keessa jiru dhugaatiin sun alkooliin sun yeroo jeequu jalqabu kaasee nagaan sun badee gammachuun sun badee garaa dhiphinaatti jijjiirama. Akkuma kana namoonni waan garaa garaa godhanii waan mootummaa waaqayyoo ijoolleen gale yeroo godhanii jalqaba yeroo godhan sanatti gammachuu qabu. Isa booddee garuu sammuu isaanii irraa kaasee xiinsammuu isaanii irraa saayikooloojii isaanii irraa kaasee jeeqamsi jalqaba. Isa duwwaa immoo miti balaa jallinni sun isaan irratti qabatee dhufu immoo baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf namni haati tokko yeroo haatu gammachuu qaba. Yeroo eddaa fuudhatee garuu nan qabamaa laata wanti hin godhe sirrii miti qabeenya kana yoona namni kun kanaaf barbaada tarii xuuriin yookiin dafqi nama kanaadhaa jireenya koo balleessaa laata kan jedhu sammuu isaa wajjiniin lola jalqaba. Kanumarra darbee immoo hattuun sun yoo qabame balaa inni qabu immoo egaa beekamaadha rakkina guddaa jireenya isaa irratti qaba jechuudha. Kanaaf wanti ofirratti moosan kamiyyuu jalqaba fedhiidhaan yeroo ta'u. Keessumaa mootummaa dukkanaa jalatti jalqaba fedhiidhaan haa ta'u malee isatti aansee kan dhufu gaaddisa utuu hin taane aara galfii utuu hin taane qoraattii achi keessa jirutu namatti nammuutti ka'a. Dhibee achi keessa jirutu namatti nammuutti ka'a. Sababiin isaa qabeenya seexanaa ta'aniiru waan ta'eef bulchiinsa seexanaa sanaan jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Seexanni immoo waan hin qabne namaaf hin laatu waanuma qabu namaaf laata. Seexana bira nagaan hin jiru. Seexana bira gammachuun hin jiru. Seexana bira aara galfiin hin jiru. Seexana bira boqonnaan hin jiru. Seexana bira yeroo hundumaa imimmaantu jira. Gadda jira. Boo'icha jira. Jeequmsa jira. Balleessuu jira. Lola jira. Jibba jira. Walirratti ka'uu jira. Kanaaf inni isuma qabu sanaa namaaf laata malee lafa fuudhee nagaa namaa kennuu qabu. Lafa fuudhee fayyina namaa kennuu qabu. Lafa fuudhee aara galfii namaa kennuu qabu. Lafa fuudhee boqonnaa namaaf laatu hin qabu jechuudha. Egaa sabni waaqayyo mootii isaa hin taane waanuma argee hojjeteef ijoollee waaqayyo. Yoo waaqayyo nama hoogganu ta'e namuma guddaadha nama barate jettantu hojii daa'imaa hojjeta. Namoonni kun baay'ee beekaadha jettantu wanta ijoollonni elementarii jiran sadarkaa gadii jiran hin hojjenne hojjeta. Kun abarukkuu piroofeesariidha akkamittiin akkas jira.
Abaduu koo nama barateedha akkamittiin akkas jedha jettanitti kolfitu jechuudha. Fakkeenyaaf namni isin guddaadha barateera saayintistiidha jettan akkas isin jechuu danda'a. Namni koo kan inni uumame duraan akka kanan turre duraan bineensa ture eegee qaba ture bineensa nama fakkaatu tokkorraa jijjiirama tirannaatiin evolutionii processii jedhamuun yookaan immoo adeemsa jedhamuun namni jijjiirama tirannaadhaan suuta boca namaa kana fakkaachaa dhufe malee dur bineensa akka jaldeessaa wayii turee jedhee isinitti dubbata. Kun eenyu dhagaa? Nama saayintistiidha isin jettan, nama isin barateera jettan, nama isin guddaadha jettanidha. Yoo isin maarree arra jaldeessonni jiru, maarree arras bineensonni jaldeessaa gosa jaldeessaan fi qamalee nama fakkaachuu ama fuulli isaanii fuula namaatti dhiyaatu baay'eetu jira. Maaliif arra eegeen isaanirraa dhabamee? Maaliif arra bifni rifeensi irraa dhumee nama fakkaatanii jijjiiramni tirannaa sun maaf itti fufuu dide yoo isin jettan deebiin qaban? Kan ammoo mucaan kutaa 2, 3, 4, 5 jiru gaafachuu danda'a. Egaa namni yeroo baay'ee mootummaa waaqayyoo jala hin jirre waan gad deebi'aa ta'e hojjeta. Guddaadha barateera utuu jettanii nama jabaadha sus hin jettanii ijoollee hin baranneef beekumsa hin qabneef karaarra jiraatanii fi amala jibbisiisaa keessa jiraatanii wajjiniin toora tokko taa'ee utuu ni dhuguu utuu ni qama'uu utuu ni waan jibbisiisaa hojjetu argitu. Namni waaqayyo isaan irratti hin mooneef mootii isaa hin taane wanta waa'ee hin baafne waanuma argi hojjeta. Waan kanaa Abboota Firdii 17 lakkoofsa 6 jiru yoo dubbisne akkas jedha. Yeroo sana sabni Israa'el mootii waan hin qabnee fi namni hundinuu waanuma qajeelaa isatti fakkaatu hojjeta tureera. Waanuma ija isaatti dhufe waanuma isatti tole hojjeta yeroo sana mootiin qaban. Keessumaa ammoo mootii isaanii ta'uu kan barbaadu waaqayyoon ture. Isaan waaqayyoofis akka saba amanamaatti hin bulan, akka garboota amanamootti hin bulaniif. Kanaaf jireenyi isaaniif toora hin qabu. Waanuma kun sirriidha jedhanii yaadan duwwaa hojjetu jedha. Akkasuma namni liidarshiippii waaqayyoo jala hin jiraanne, hooggansa waaqayyoo jala namni hin jiraanne, bulchiinsa waaqayyoo jala namni hin jiraanne, geggeessaa waaqayyoo jala namni hin jiraanne waanuma isatti fakkaate hojjeta. Kanaan immoo hin tilmaamama, hin madaalama jechuudha, hin ceephaama jechuudha. Egaa inni hamaani waan nuti yeroo hundumaa eeggachuuf irratti dammaquu qabdan. Yeroo hundumaa inni hamaan namarratti ma'uudhaaf nama sossobata. Waaqayyo filannoo namaa kenna. Kuni du'a, kun immoo jireenya. Yoo karaa kanarra deemte jireenya argatte, yoo karaa kanarra deemte immoo du'a duutaa jedhee namatti hima malee maaloo ana malee hin jedhu. Garuu sin jaalladha yoo gara koo dhufte, yoo naa wajjin jiraatte jireenya sii kenna jedha malee Waaqayyo akkaataatti namni isa duukaa bu'uu fi nama hin sossobu maaloo ati naa wajjin hin jirtu taanaan akkam ta'een jiraadha namaan hin jedhu. Filannoo namaa laata. Namni akka inni ilaalee jireenya filatu godha. Seexanni garuu faallaa kanaati. Yeroo hundumaa akkamittiin maal godheetan qabee of jala galchadhaa'edha. Akkam godheetaniidha. Gooftaa Yesuus gaafa namoonni hedduun isa biraa deebi'an Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti barsiisa isaa dhaggeeffatanii gaafa isaan biraa dacha'an lakkoofsa 67-68 gaafa ilaaltanii boqonnaa 6 irratti jechuudha Yohaannis. Warra isa biratti bartoota isaatiin isinis deemuu feetu moo jedhee isaan gaafate. Maaloo isinillee na dhiistanii hin deeminaa. Isinumtillee ana biratti hafaa. Isinumaa wajjiniin jiraachuun haa wayyaa. Natti hin tolu yoo isin na dhiiftanii deemtan qobaa koon ta'allee hin jenne gooftaan. Warra lakkoo 12 isa biratti hafan ergamoota isaati warra jedhaman warra filate sanaan isinis deemuu barbaaddu isaaniin jedhe. Ijoollee Waaqayyoo lakkoofsi gooftaa Yesuus lakkoofsa namootaatiin miti kan gooftaan gooyoonfamu. Baay'ina miseensotaa waldaan lafarraa irra jirru yoo waldaan keenya kumaan lakkaa'amte yoo waldaan keenya lakkoofsa gurguddaadhaan lakkaa'amte waldaa guddaadha waldaa eebbifamtuudha jennee yaadna. Sun rakkoo gooftaa keenyaa miti. Gooftaan keenya kan inni barbaadu dhugaa barsiisee dhugaa sana duukaa warra jiraatan barbaada. Isa arganii warra jiraatan barbaada. Isa understand godhanii isa adda baafatanii isa duukaa warra jiraatan barbaada. Anadha buddeenni jireenyaa anaan nyaattu
Museen lafa onaa keessatti maannaa isinii farcaase isin immoo anumaan nyaattu anatu nyaata keessan ta'a dhiiga koo dhugdu gaafa inni jedhu this is difficult kun baay'ee ulfaataadha kanatti maaltu walii galuu danda'aadha inni dichanii sokkan wanti Yesuus jechaa ture garuu foonuma koo isa lafarraa kana isuma fiizikaalii kana naan qalattanii na nyaattu jedhe utuu hin taane waa'ee irbaata qulqulluu barsiisuudhaaf waa'ee hariiroo namniif inni walii wajjin qabaachuu qaban barsiisuudhaaf waa'ee jijjiirama dhugaa isaan barsiisuudhaaf dubbataa ture. Sanaan qalbeeffanne isaan iji isaanii nyaata lafarraa waan jiruuf kaleessa yeroo gooftaanii buddeena 5 qurxummii 2 namoota 5,000 ol nyaachisu waan arganii fi akkaataa isaaniitti Yesuusiin nyaata buddeena yeroo inni jedhu diffaayin godhanii waanuma qoonqoo isaanii seenu duwwaa ture. Waanuma isa lafarraa kana garaacha isaaniitiif ta'u duwwaa irratti xiyyeeffatanii dubbatu, dhaggeeffatu, hordofus turan. Kanaaf egaa Yesuusiin hubachuu waan hin dandeenyeef biraa deeman. Gaafa isaan deeman Yesuusii maaloo akkaman ta'an jenne. Warruma isatti dhiyoo jiran na hubatu jedhee warra yaadu sanaan iyyuu barbaaddu isinis sokkuu barbaaddu jedhe. Sababiin isaa akkuma namni Waaqayyoodhaa Yohaannis Cuuphaan dubbatee ture Waaqayyo yoo barbaade Abrahaamiif dhagoota kanatti ijoollee hin kaasaati ijoolleen keenya nu abbaan keenya Abrahaamiidha jettanii waan itti galtan isinitti hin fakkaatin jedheetu saba yeroo sana jiran barsiise. Eenyu Yohaannis Cuuphaan jechuudha. Abbaan keenya Abrahaamiidha jettanii waan itti galtan isinitti hin fakkaatin. Waaqayyo barbaade Abrahaamiif dhagoota kanatti iyyuu ijoollee isaa kaasuuf hin danda'a jedhe. Dhagaama kattaama lafa jiru irraati ijoolleen wal horanii baay'achuu danda'u jechuudha Abrahaamiif. Kun rakkoo Waaqayyoo miti jechuu isaati. Gooftaa Yesuusis murtoonni fudhate kana fakkaata. Yoo isin deemtan ani maalan ta'a mootummaan koo maal ta'a hojiin koo hin bada sodaa jedhu hin qabu ture. Maal jedherree? Deemuu barbaaddu yoo ta'e jedhee gaafa gaafatu jarreen garuu hubatoo waan turaniif bilchaatoo waan ta'anii fi Phexros faan keessumaa deebii kana Phexrostu deebii laate maal jedhee deebise. Phexros maal jedhee dubbii jireenya bara baraa nama barsiisu situ qabaa si dhiibnee eessa dhannaa jedhee. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa yeroo hundumaa filannoon mootummaa ifaa keessa jiru isa kanaa wajjin wal fakkaata. Maal kan jedhu eenyudha yoo barbaade murteeffata yoo barbaade immoo duukaa bu'a. Kun ifa mootummaa ifaati. Seexanni garuu faallaa kanaati kan isitti immoo barbaadu. Seexanni yeroo hundumaa kan inni jechuu barbaadu ana duwwaa si hooggana anaan ofirratti moosisi anaan mootii godhadhu jedha. Mee fakkeenya tokko sagalee Waaqayyoo keessaati Saamu'eel isa 2:15 lakkoofsa 2 hanga 5 darbee immoo lakkoofsa 10 nan dubbisaa dubbii Waaqayyoodhaa akkas jedha. Waa'ee Abishaloom dubbata. Inni ganama bariidhaan ka'ee karaa karra mandarichaatti geessu bukkee dhaabatee nama dubbii isaatiif firdii argachuudhaaf gara mootichaa dhaqu ofitti waamee ati nama eessaatii jedheen gaafata. Namichis ani garbicha kee gosoota Israa'el keessaa kan isa tokkooti jedhee hin deebisaafi. Yommus Abishaloom namichaan ilaa dubbiin kee fudhatamaadha qajeelaadhas haa ta'uyyuu malee namni siif dhaga'u mooticha bira hin jiru hin jedhaan itti dabalees biicha irratti abbaa firdii ta'ee utuun jiraadhe namni dubbii qabu hundinuu firdiidhaaf yommuu ana bira dhufu ani immoo firdii qajeelaa akka inni argatu nan godhan ture hin jedha. Namni gara isaatti dhiyaatee yommuu isaaf qoomma'u inni immoo hiixatee harkaan ofitti isa qabee hin nungata ture. Abishaloom Israa'eloota firdii dhugaa argachuudhaaf gara mootichaa dhufan hundumaatti amala akkasii agarsiisuudhaan gara namoota Israa'eliin gara ofii isaatti hin deebise. Abishaloom kana booddee namoota dhoksaatti biyya gosoota Israa'el hundumaa keessa adeemanii battala sagalee fiinoo dhageessanii Abishaloomtu mandaraa Kebroonitti mootii ta'e jedhanii namootatti himan in ergeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun akkaataa itti Abishaloom jallinaan namoota irratti mo'uudhaaf diraamaa inni hojjetedha. Ganama eessa karaarra dhaabata bariidhaan ka'ee namoota firdii qajeelaa mootii biraa fudhachuudhaaf dhufan namoota jajjaboo mootii bira ga'an
Egaa mootii wajjiniin kan dubbatan dhimma isaanii mootiitti kan himatan namoota karaa dheeraa deemaniif dhageettii guddaa qabanidha. Namoota akkasii kana manuma mootii keessa jiraataa ilma mootii ta'ee mootii maa wajjin hariirootu qabu garuu gadi ba'eetu namoota gara mootii Daawit dhufaniin akkas jedha. Eessaa dhufte ati? Biyya akkasiitiin dhufe. Maaliif dhufte? Dhimma akkasiitiifan dhufe. Ilaamee rakkoon kee ati dhugaa qabdaam jedhaan namuma balleesses ta'uu danda'a namni kun. Ati dhugaa qabda sirrii makeetii wanti ati dubbatti garuu maal godhaadha? Mootii kana biraa namni firdii qajeelaa sii kennu hin jiru. Namni si dhaga'u hin jiru. Namni sitti dubbatu hin jiru. Utuun abbaa firdii ta'ee biyya kanarratti moo'ee silaatii firdii qajeelaa namaafan kennadha. Yeroo namni gugguufee qooma'uuf inni immoo ofitti qabee dhungata. Ilaalaa akkana gochuudhaanidha lakkoofsa 6 irratti garaa namoota Israa'el gara ofii isaatiitti harkiseera. Kana booddee immoo mafanqila mangistiiseedhaan isa mootummaa gala kuffiisuu mootummaadhaa geggeessan jechuudha. Dingata mootummaa galagalchuudhaaf isa geggeessan dingata biyya irratti labse jechuudha. Fiinoo afuufaa Kebroonitti Abishaloom moo'eera jedhaatii labsaa jedhee biyya keessa ka'e jechuudha. Akka kanattiin namoota garaa namootaa moo'e. Seexanni tooftaa kana fayyadama ijoollee Waaqayyoo. Ituun kan koo si godhadhe sin gargaara. Utuu kan gara koo dhuftee boqonnaa qabdaa. Utuu gara koo dhuftee firiidamii qabdaan akka barbaadde nyaatta, akka barbaadde dhuddaa, akka barbaadde ejjitaa, akka barbaadde baatee galtaa namni si gaafatu hin jiru jedhee laphee namootaa ofiisaatti harkisa. Dubbichi garuu sobadha. Gaafa keessa galan garuu kiyyoosaa, adabasaa, billaasaa, salphina isaatu caala ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf sobee ofirratti garbicha godhatee sobee garbicha nama godhatee namarratti mo'uudhaaf kan nama sossobatu baay'eetu jira isiniin jechuudha jedheetaniin. Egaa ijoollee Waaqayyoo wanti gooftummaa isin irratti qabaatu hin jiraatin. Wanti gooftummaa isin irratti qabaate yoo jiraate isatu isin bulcha waan ta'eef. Ergaan Phaawulos gara warra Qorontositti ergee boqonnaan 6 lakkoofsa 12 akkas jedha. Namni anaaf wanti hundinuu dhowwaa hin qabu jedhu jira. Garuu wanti hundinuu immoo isan gargaaru. Anis wanti hundinuu dhowwaa hin qabu nan jedha. Garuu waan tokko ana irratti gooftummaa hin godhatuera. Lakkoofsa sadhumarra jiru sanaadha kan isinitti himuu barbaadu. Garuu waan tokko ana irratti gooftummaa hin qabaatuera. Wanti na bulchu hin jiru. Wanti gara barbaadetti na uffatu hin jiru. Wanti akka barbaade na godhu hin jiru. Ani jireenya koo abbaan barbaade akka na hoogganuuf jireenya koo dabarsee hin laadhu jedha namni Waaqayyo kun. Hundi keenya illee akkasa jennu ijoollee Waaqayyo. Wanti ana irratti gooftummaa godhatu hin jiru jennee murteeffachuudhaan dhaadannoodhaaf ejjennoo akkasiitiin deemu nurra jiraata. Ijoollee Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo mootummaa ifaa keessa jiraadha. Dubbisa dhageenya Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Gooftaa wajjin galateeffannee xumurra. Gooftaa bara hundumaa irratti bara baraan gooftaa taatee jiraattu si galateeffannaa. Ayyaana keef jaalala keef araara keessa guddaadhaan nu gargaartee dubbisa qulqulluu kanaan waan nu barsiifteef galanni siif haa ta'u. Barnoota kutaawwan adda addaa keessatti qoodamee barachaa turre kanaan jireenya keenya akka ilaallu waan gooteef maqaan kee haa kabajamu. Adaraayaa Waaqa keenyaa akka ati nurraa barbaaddu kanatti dubbii keetiif akka jiraannuuf si akka dhageenyuuf nu gargaari. Amajaajii diina keenyaa salphisii fedhii isaa akka jeellaa isaattis dabarsitee nu laatiin. Si duwwaadhaaf si jala jiraannee siif abboomamuudhaan gaarummaa siif abboomamuudhaaf si jala buluu keessa jiru keessa argamu akka argannuufi maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nu gargaari. Dhuma keenya bara keenya eebbisi. Ati nu hooggani malee abbaan ormaa sun nu hoogganiini. Ati nu bulchi malee abbaan xuraa'aan jallinni sun jireenya keenya hin argatin. Kana waan gooteef ulfaadhu. Dhuma keenya bareechi maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoo hunda keessan haa eebbisu. Egaa mata duree maal ofirratti moosiftaa jedhuun barumsi nuyi kutaa 7 keessatti qoqqooduudhaan ilaalaa turre. Kana fakkaatu ture dubbii Waaqayyoo isa dhageessan kanaan jireenya keessan ilaalaa. Sababii gara oodiyootii jiramee isiniif ergamaa turee fi bilbila keessan keessatti hambifattanii yeroodhaa gara yerootti dubbii Waaqayyoo kanaan of ilaalaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha.
barruu gooftaa isaa gaarii irratti naaf eegama. Nagaa Waaqayyootiin tura. Sinanje,